Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laal ni gartani mi jolen ange asta te mudun warri kana kana gartan kun udun jolen si jolen harage gaje tarakam wa man ko jechu jolen ga mita abdani mi du jirtan galla ki subhanan isan anga kana kas jiran kanatti harai sin jolen sambam sambam sudah papir sanibu man tana wan san sinju rarage bata isan unda ko ko galla ki subhanan rage denati alkana denati urmata mi gwan kamnun umata nakke sin goto san godu gadamne ettu baade wan sinju bicha sana rabrada warra bilisummaan jedhu kamee lammaa isiniine warra dandeettii isaanii adiif gurraachillee ittiin hafu uummata harariidha joorsiitiinis goota akka Khadiir ilma martuuf bitta abbaaf ilmoon itti qabsawan Khadiir martuutiif abbaa Khadiir ilaalame uummata daa'imummaa isaa irraa lammaa qabsaa bilisummaan jedhamu isiniin. Ijoolleen harkee danaa gallakee baannaan isaan ni qaqqabanii bisni qalamtan karaa qabaaba. Atitti foddaa ittiin gadi. Lubbuun teessaniin baatu gafa. Eenyu gadi nama dhiira waan ta'eef dubbadda. Yalla. Itti immoo maal eegalee dhaan? Ijoollee arsii nuti namni kanaa qabannee keessi waan ta'eef kanaafuu ijoollee abdii wal qabdanii miirii jira. Dhaabaa nurraa dhaabbatee jiru. Waan isiniin jedhu uummata yeroo hunda namni waan akkanaa kana jedhanii warri qabdanii nama harkaa qabdan uummanni jiru kunniin illee qabanii waan jiru uummata warajjee keessa jiru waan ta'eef ijoollee gadhiisaa kan akkanaa yeroo dheeraa hin nama akkana wal godhuun gaarii waan hin taane Oromoon gamaa gamana nama qabdanii ijoolleen harkee abbaa qabdanii yoo jiraatu ta'e yoo lubbuu teessanirraa ajaa qabaatan isin ijoolleen itti gallakkisaa nama jiru illee miidhinaa miskiina karaa harkana kanaan bulchan ijoolleen gallakkama baannaan karaa gabaabaa. David dubbatu ittiin maal arga? Ijoollee teenya kan wal Kadellak mamtan ijoolleen gallakkama baannaan dubbadda watilleen ini miidhamte ijoollee miidhamte sun gadhiisaadha akka nun miine yalla akka gallakkisan yoo ijoolleen tun gallakkama baatte nuti waan isinirra waan hojjennee hojjennaadha itti maqaraa gabaabaa halkana kanaa gallakkifamu maqaan kiyya Mahammadii Dhalataa Arsiiti amma ijoollee Harargee wajjin jirra itti nama muraasa jedha nama baay'eedha amma dura waliin jaalalaa waliin dalagaa jiraachuu jirra ammaaf horii qabdawwan isin ergitan kun sirriidhaa miti nullee qabamnee jirra gadhiisaa isin akka ijoollee gallakkisan ittiin ijoolleen achi boo baattisanis dubbaata mana qabaa keenya harkaan baatan karaa qabaa yallaa bitan hangana laasoo dheeraan barbaannu nuti ijoolleen gallakkifamuu dhaatan asii baate dubbadhu yallaa hojii dubbadhu asika karaiba yalla asika ega dura algara आज दिवाले जीवन इतनी मजा है कि बकरा देती है तो लेगा लग रहा है अदल्ला क्यों हम लोग लखनऊ बांधन खराब बात अच्छी माल का नजर आता है कि लखनऊ ये फंडे बनता है
isaan achi qabamanii isaan isin fannifamtanii asii fuula gara kana kaamera yalla Ade. Mana sesuatu ni dan nom. Itu tu lama duga tu dah dah. Dan lah. Bodoh awak lah. Abo jolle de ni hormat भी तुम्हारा नहीं बनने वाला jolle de. Yalla. Bonalan. Yang sinjam magak. Kamera itu kisi ke dukan tu sendiri. Asbe ifa kaisati. Yang sinjam magak. Milala minya. Gandi kais. Balil. Baler raisa. Ngasar. Jolle de sen jolle arar ke kabde miru girtu na mal lam taf. Akka gannudisan jolle amba jolle gawana akka gannudisan asitti nu qabu jirani jollen Sagale lufradu dubban. Hormaanna kan yalkan tokko chaa dana bichaatti. Jolle dana galakka maannan hara isaan kutan guttan. Hara jolle arage gut. Dubbadu gafanin. jolle amba gadisa waronni wanta kana dalayda wanta kana sirri miti nutis jolle arrage wajjin dalagachuu jirra. Gaafa sun jolle sammitan jollen arrage nu miidhuu dandeetti nuti nama muraasa jolle amba gadisa gallakkisa nagaan. Atau yang sinjam bagang kan. Nuruddin nanya. Nuruddin yang sinjan. Nuruddin ashu. Lalu nak kais. Arsi. Arsi raisa. Ana rob. Ana robe. Jolle de senta jolle arar ke kabde miru girtu na mal lam taf koi. Ijoolleen ta'e namarroon ijoollee harargee qabdan nutillee nu qabanii jiranii lubbuu ta'e yoo baraaruu feetan ijoollee qabdan kan nu dhiisa. Akka yoo jolle sammitan nu miidhani. Jolle nama gallakisa. Miitan nu miitanii nullee qabamnee jirra wajjin dalagachuu jirra. Ijoollee qabdan. Joolleen halkan adana hormaata argachuu baannaan gadhiisa. halkan adanaatti. Atau yang sinjam magak. Mufti nanya. Lalu nak kais. Bal. Baler raisa. Bale ana garfati godina bale. Jolle de senta jolle arar ke kabde miru girtu na mal lam taf me. Anak kamata kiya ijoollee arargee wal jaalannas wajjin dalaynuu jirra waan ta'eef ijoollee qabdan gadhiisa. Yaa kii waan akkanaa yeroo baay'ee deddeebitee jirti waan akkanaan barbaachisu namni Oromoodhaan hunduu nama gadhiisa ka qabdan. Nama hedduu keessa jirra waan ta'eef yookaan namni miidhamuu danda'a wal dha'uus danda'a namni wal ajjeesuu danda'a waan ta'eef gadi lakkisaa ijoollee qabdanii jirtan. Namni asitti illee nama hedduu qabamee jira waan ta'eef namoota qabdan gallakkisaa wanta akkana Oromoon nurraan barbaachisu. Yang sinjam bagang. Amin nanya. Amin yang sinjan. Min arti ana roe dida. Arsi dida. Lalu nak arsi dida. Jolle de senta jolle arar ke kabde miru girtu na mal lam taf. Ijoollee qabdan gadhiisaadhaan ijoollee nullee nama muraasan ijoollee arargee keessa dalagataa jirra waliin dalagataa turre. Aye. Gadhiisati ijoollee nu nama muraasaa jirri nama baay'eedha nu miidhuu dandeettii yoo isin achi miitan. Muraasummaa fi miti laal muraasummaa osoo hin taane nuti Oromoodha tokko waan taaneef obboleeyyan keenya yoo isaan miitan nutis ni miidhamna waan ta'eef dhiiga keenya gallakkisaa jina afaan guutuudhaan afaan adda bukaafadhu. Yoo isin jara miitan nullee miidhamuu dandeenya Oromoodha saba tokko nama tokko wajjin dalagataa turre ijoollee akka gadhiiftan yeroo akka waan akkanaa yeroo hedduu deebi'aa akka gadhiiftan isin yoo isin achi nama tokko miidhan nu asii baay'ee miidhamna waan akkanaa dhaabachuu qabaa isin.